እስቲ ይባላል ወጣም ይባላል ነው ተይ እንዴት ሻንጣ ብቻ መስሎኝ ነበር ሴት ተይ አንቺ ኧረ ከዚህ ባስ አለ ራቆቷ ምናምን ብልክልሽ አሁን ፖሊስ አንስቶት ነው ፎቶ አዎ ፖሊሶች ማንም ሰው ሳያነሳው ፖሊሶች ነው መተው ዜናው ምን ላይ ማግኘት የምችለው አረብኛ ዜናውን እስቲ የከፍቼ ነው አረብ ላይም ተለቀዋል አረብ ላይም ተለቀዋል አረብ ቻናሉን ንገሪኝ ዩቲዩብ ላይም ከሆነ ጽፌ ገብቼ ልፖስት ሰላም ትልክልሻለች ሰላም لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم والله وانا اديتك قلبي ما جبس لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله مالي نونا كنان علمنا ما كانون دولت جراجة باتمو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشمار كفوني كم جرت النجا فيا كيساني بقى نجا جراتني الحمد لله نجا كوزي وبلينتي يا فيديو كان أكو مارجتني والله علمنا ما يروتكو توكو ادونا ما سوداتشسا waliin jiraachuufis itti dhiyaachuufis hedduu nama sodaachisaa akkasumallee ilma namaa irraallee fagaatanii jiraachuunis ni ulfaata garuu namni namaan tola akkasuma hiriyyaallee hiriyyaan tolti geen hagana hunda wal miidhuun hagana hunda walirratti badummaa akkana hojjechuun waan hedduu tokko nama jibbisiisu isii miite caalaa wallaahi taa duutellee duute ta miitellee miite garuu wanti kun namoota biraa ka biyya san keessa jiraataniif hedduu sodaachisaadha akkasumallee maqaballeessaa biyya ofiitillee waa baay'eef nama saaxila wal jibbaan osoo jiru walitti aaruun osoo jiru haloo waa baay'eedha wal bahachuun osoo jiru garuu lubbuu wal baasanii wal baasuu bira taranii akka nama foonitti cicciranii shaanxaa keessatti wal guuranii ilma namaa shaanxaa keessatti guuranii darbachuun hedduu ulfaata wanti kun biyya keenya keessatti kan mul'atu fakkeenya yeroo tokko haati manaa abbaan manaa haadha manaa ijoollee ofii haati buddeenaa yookiin masaanuun jedhamtuun ijoollee waan akkana kanatu mul'ata amma immoo biyya namaa keessatti haganuma hunda maal akka ta'e hin beeku ani kan namni wanti wal miidhu yoo jiraate maallaqa wal jalaa fudhachuu jaalallee yookiin jaarsa wal jalaa fudhachuu bakka kanuma addunyaa tanarratti wanti ilmi namaa yeroo ammaa kana walirratti raawwataa jiru yoo ta'e waanuma yoo deemanis biraa deemanii yookiin immoo yoo sirraahu wanta xiqqoof jedhanii yookiin lubbuu walii baasuu dadhabina sammuuti malee kun amma beekumsaallee miti dhugaa rabbi osoo fayyaa qabaatte osoo sammuun isii fayyaa qabaatte ilma namaa akkana hin gootu hagana hunda miite namni kun amma garuu osoo argamellee ilma namaatiif gaariidha jedhamee yookiin ilma namaa nagaan ilma namaa walii hin jiraatteedhanii waan dhiisanii miti garuu rabbiin haqa mucatti lafa hin gatiin rabbi maatii isiitiif obsaa haa kennu jajjabina hiriyoota isii maatii isii rabbiin haa kennuufi taa'immoo akkanatti miitee miidhuu bira tartee akkanatti badhetti gattee mi'aama fakkeenyaaf shaanxaa ta'eef yookiin immoo haquma wayii qabdiif wanti kun banamee ilaalame malee osoo akkasiin fuudhanii qoshaasha gatanii dhokachuu dandeetti. homaa isif hin hambifan giin subhaanallah rabbiin dandeettii isaatiin namoota yeroo baay'ee akkana godhan daa'imman xixiqqishoo haa ta'u nama guddaa haa ta'u yeroo baay'ee jechoo ilma namaa ajjeesanii gatan akkuma ta'ee rabbiin kun ilma namaa fideetuma argisiisa waan hin beekan ani garuu hagammaatitti jechoo namoota baay'ee Itoophiyaa keessa yoo argitanii jiraatan amma hagum kaleessa ta'ee dheengadda ta'e hin beeku naannoo Amaaraatitti abbaa manaatiif ijoollee ofii abbaa manaatii fi daa'ima isii ajjeestee kaatee ciccirtee akkasitti kiiloomeetira 100 mana isii irraa achi fageessitee gatte ciccirtee kaatee jechoo haati manaa booddee inuma qabamte ollaan eeruu kennanii akkasiin shakkamtee achi boodan qabamte gin ilma namaa miinee ajjeesnee baqqaa yookiin akka ho'i goonee uguritti affannee biraa banna hoo jedhan dhiinniyyuu nama qaba haqa nama saniitiin nama qaba eessallee ga'uun hin danda'amu wallaahi rabbiin nama kana osoo walitti qabee nama keessaa balleesse silaa gaariidha rabbiin hin danda'a wallaahi mujrima akkana kana nu keessaa haa balleessu namni osoma waliin nyaatu osoma waliin dhuguu wal miidhu jira gaarii namaati jedhanii kan itti dhiyaatanitu booda bineensa ta'ee namatti zoora wallaahi rabbiin nama haa sattaru rabbiin hunda keenyaa yoo akka jirrutti nu haa eegu immoo waan akkanaa kun waan hedduu tokko bakka biyya ofiitiifis gaarii miti
dhugaa rabbii maatii amma intala akkana goote tana guututti nama sodaachisa. Amma fakkeenyaaf intalti takkatti yoo hiriyaa isii akkana goote maatii isii guutuu nama sodaachisa. Fakkeenya biyya keenyatti yoo kaa yaadatan ta'e namoota bulguu jedhanii ka sodaatanii jira. Budaa jedhanii nama sodaatanii jira. Kun immoo fakkeenyaaf wanti budaa jedhamu kun tarii hin beekamu. Wanti kun namoota baay'ee kan uumamaan qabu jira. Akkasuma akka jaalalaaf nama nyaatullee hin jira. Jaalalummaa jechuun jaalala nama jaalatee ka ijji isaa akkas namarra buutus ni jira jedhanii. Allahu aalam. Wantoota akkana kanniin iyyuu nama sodaatan biyya keenyatti. Gin nama ajjeesuu bira tarii akkanatti nama qalee namni guutuun hin sodaata. Maatii isii jechuudha. Amma isii waa meeqa balleessite? Waa baay'ee biyya isii maqaa balleessite, ofii isiitii lubbuu isii balleessite, lubbuu hiriyaa isii balleessite. Wanta baay'ee waa baay'ee mootummaan hagana hundaan nama ga'e maalidha? Bar wanti waliin nu fida addunyaa tanarratti addunyamaa bar. Yaani wantuma addunyaa tanarratti itti fayyadamnu malee wanti asirratti waliin nu fide yookiin nama waliin nu buusu akhiraan wajjin hin deemu. Numatu deema. Hojii keenyatu akhiraan deema malee namni namaaf jedhee addunyaa tanarratti wal miidhu boruu rabbii biratti wal gaafata malee asirratti wamata akka wanummaan nu keessaa argannu hin jiru bar. Addunyaaf jennee yookiin jireenyaaf jennee yookiin birrii yookiin hinaaffaa wayitiif jennee hagana hunda wal miidhuun wallaahi waan hedduu tokko nama jibbisiisu. Garuu ani waan biraan jedhu haqa mucatii tanaa rabbiin lafa hin gatini hin danda'a hin argaa akkam akkasiin goota akkamitti akkasiin miti rabbiin hin argaa. Inshaallah haqasii rabbi siif haa baasu. Wanti godhamu hin jiru. Ammoo rabbi waan akkanaa kana biyya namaa keessatti maqaa Itoophiyaa jedhamtuun dhayamtee biyya namaa keessatti rabbi nutti hin deebisin. Sababiin isaa miskiina meeqa karaa zaqamutu sababa kanaan miidhamuu danda'a waan ta'eef. Amma osoo namni biraa nama biraa ajjeesee Itoophiyaa jedhan bakka wanni biraan jiru. Akkuma yeroo jalqaba mucattiin Soodii keessatti daa'ima ajjeeste waggaa 10 wayii duraa sun daa'imman Arabaa ilaa ammaatitti albee yoo nama harka argiteen sodaatti. Anamma fakkeenyaaf gaafa tokko mucattiin 7 dura na fakkaata. Mucattii sararatanyaa haaraa biyyarraa fidaniiti haaraa waan taateef barsiisinaan jedhan maankaa albee minamna burcuqoo kanneen. Achuma osoma mucattiin mana keessa jirtu wajjin barsiisaa jirru jechuun mucattii isaanii albee fidee ittiin albee jechuun afaan isaaniitiin itti himtee afaan Oromootiin hiitti fisiin. Achi booda albee fidee naani mucattiin achi fidee albee guddaa kana qabattee dhufteen. Achi maamaa ettee fiiddee baate mucattiin ofii isiitii fidi jette garuu sababa mucattiin albee guddaa ol fuuteef qofa iyyitee baatee mitire. Kanaaf obboleeyyantii wallaahi rabbiin nu haa eegu. Arabni tuni waan takka yoo argan guutuu akka biyyaatitti nu ilaalan akka biyyaatitti maqaa nu balleessanii akkuma biyyaatitti nu sodaatanillee. Kanaaf inshaallah rabbiin nu haatisu waan badaa rabbiin nurraa haa qabu. Namoota akkana kana immoo rabbiin irraa nu haatisu rabbi irraa najaa nu haa baasu. Ilmi namaa nama fakkaata garuu kan nama fakkaatee keessi isaa bineensaati jira karaa rahmata takka hin qabne. Sammuu isaatii fi keessi isaa shayxana baatee deemu ilma namaa ajjeesuu fi qaluu fi miidhuu malee maal akka ta'e kan beekne ka yookiin waa bakka waanuma foon muraa jiru itti fakkaatu jira subhaanallah mujrima akkana kana jechuudha. Rabbi irraa nu haa qabu. Akkasiin jedha obboleeyyantii rabbi isin hunda keessanuyyuu rabbi isin haatisu musiibaa akkana kanarraa immoo hunda keenyaayyuu maatii keenyarraa jalqabee ilma namaa guutuu waan akkana kana rabbiin hin argisiisini waan akkana kanallee rabbi namarra